Unidentified warplanes have been reported. Diraajiif uumamte uummata taajjabuuf dhaabbatte obsii fi keessaas gowwummaa sodaa qaba. Biyyoota kaabaan wallaalaadha boodatti hafaadha farra dimokiraasiidha jedhame miidiyaa fi baruulee qabuun iyyaa barii kan komatamu mootummaa fi uummata Afrikaa abbaa maqaa baay'eedha. Garuu dubbiin akkas jedhamuunsaa kan keessi isaa gubachaa jiraatu miskinni fi garaa laafessi uummata Afrikaa sababa hooggantoota fi bulchitoota isaan kunoo qaroominni ta'ee dinagdee dimokiraasii ta'ee walabummaa osoo hin argeen addunyaan isaa gattee deemurra kan ka'e maqaa qocaa fi eegee jedhamu amma kennamuutti ga'ee jira. Maaliif yoo jenne bu'uuraa irra kaase sirna bulchiinsa biyyoota ardii Afrikaa abbaa irree sirna mootummaa farra dimokiraasii waliigala siyaasaa boodatti hafa irra kan hundaa'e waan ta'eefidha. Gara xiyyeeffannaa ammaa isin qopheessine kallattiin yoo seennu kan dimokiraasii filannoo gaggeessanii fakkeessuuf illee kan hin beekne uummata isaanii akka isaanitti fakkaate ka'itaa'e jiraadho dho'i jedhaniin kan bulchan mootummoota abbaa irrummaa fi of tuulummaan beekaman Liibiyaa Mohammad Gaadaafii fi kan Zimbaabwee Rooberto Mugaabee wal duraa duubaan kan dhageenye ilaalle akkasumas burqaawwan yaada kan nuuf gaabbisu adda addaa kitaabaa fi miidiyaalee akkasumas baruulee irra qindeessine akka ittaanutti isiniif dhiyeessina nu waliin tura. Akadeemiitti maallaqa harcaasuun bakka ciseetti shamarree mimmiidhagoo lakkoofsaan baay'atan waliin ifaatti bashannanuun iddoo walgahii irratti argame hunda irratti biyyoota kaabaa balaaleffachuun sa'aatii nyaatuu fi dhuguu qooda warqee irraa kan hojjetame kan ofii malee tasallee kan hin fayyadamne hawwii Liibiyaa doorsituu dinagdee Afrikaa Arabaa gochuu kan qabate maal nu carraaksise abbaa gochaa fi maqaa baay'ee Eeyyen kanaasofnu waa'ee Mohammad Gaadaafii fi yookaan pireezidantii Liibiyaa waggoota 40 bulchanidha. Namtichi dursitee qorachuu fi biyyoota isheef hamaa yaadan biraan geesse aduun osoo liixin addeessi osoo hin ba'in kan shiraanis ta'e waraanaan balleessituu Ameerikaan hawwiin isaa hundu akka duumessa qilleensi tuqe ta'ee badee malee sila akka yaada isaa poolisii dinagdee bobbaa Liibiyaa biyyoota kaabaaf saantima warqii gurguraa doolaara Ameerikaa kan gabaa addunyaa morkata malee ta'otee akkaasaa Mohammad Gaadaafiin waraqata suuraa Benjamin Franklin qabu lafarra balleessee Liibiyaa ijaaruu ture. Hawwiin isaa ganama milkaa'uu baatu. Qabarraa Mohammad Gaadaafii eenyu jenne yoo gaafii kaasnu nama yaada koo malee hin ta'u jedhee amanuu fi kuufaatii Liibiyaaf filannoo osoo hin godhin siyaasa fi sochii walabaan yaadu. Gurmaa'uu mirga yaada ofii ibsachuu dhowwe gareen meeshaa waraanaa biyyoota kaabaan hidhachiisan Gaadaafii aangoo irraa kuffisuuf sochaan waraanni irratti banamee aangoo irra kabajaan osoo hin taane salphinaan kaafamee fi boolla keessaa harkifamaa baasamee kan ajjeefame kan ofiis biyyaa qabee kan kufedha. Biyya Liibiyaa fi Mohammad Gaadaafii kan hin jedhamne fi kan shira siyaasaa waraanaa hin godhamne hin jiru jechuun nama rakkisa. Mohammad Gaadaafiin ofiin akka abbaa fi uuma biyya Liibiyaa laalus miidiyaalee kaabaa fi uummata Liibiyaan akka cunqursaa ukaamsaa fi kan faallaa yaada isarratti dhaabbataniif hamaa akka ta'e dookumentariin saaxilama ragaa miidhamtoota kumaataman irratti dhiyaata. For political and economic power. Mohammad Gaadaafiin bara Liibiyaa bulche waggoota 43 ol sosochii misoomaa Liibiyaa keessa godhe haga tokko Liibiyaa irratti jijjiirama fiduus baay'inaan garuu kan sirna mootii abbaa gara ilmaatti daddarbu diriirsee filannoo fi dimokiraasii bakka deemeetti akka hin barbaachisnetti kan isa dhagahanis kan isa hin dhageenyeefis sodaa tokko malee nama dubbatu darbee sabaaru ture. Hawwiin boba'aa Liibiyaa biyyoota kaabaaf Ameerikaas ta'e ardii Awurooppaaf saantima warqiin nan gurgura jedhu jalaa fashalee. Gochi qabeenya doolaara biliyoonota lakkaa'amu kan uummata Liibiyaa jalaa fudhatame maatii fi
firoottan dabalataanis ergamtoota isaaf dhaalchisoo akka duumessa qilleensa tuqetti ta'ee jalaa bade. Kaayyoon ardii Afrikaas ta'e biyyoota addunyaa dursu biyyoota araba bulchiinsa sirna amantaa Islaamaa bu'uura godhate warra kaabaa fi waraana neetoon fi hidhattoota Liibiyaan jalaa danqamee Liibiyaa kuffisee ofiifis salphatee addunyaa kanarra sookii achi jedhameera. The video out of Libya shows Muammar Gaddafi was captured alive by revolutionary forces in search. He can be seen here bloodied and being pushed around by armed men. Later footage showed fighters rolling Gaddafi's dead body over. Osaafi yaasaa godhuun guutuu addunyaa dandeettii kofalchiisuu kan qabu pireezidantii dhamoo koomeediyaanii kan jedhamu waa'ee bilisummaa dinagdee ijaarsa biyya daangaa darbanii yaaduun wal morku kan akka hin barbaachisneetti kan argu namni yoo nyaatee dhuge kan biraa isa hin barbaachisu jedhe kan yaade World Bank xiqqeessee kan arrabse gamtaa mootummoota addunyaa kan qeequ qaroomina fi teeknooloojii dursiituu addunyaa kan taate Ameerikaaf tuuffii guddaa kan qabu amma dullomee haasa'uu fi tarkaanfachisuu dadhabee kufuutti kan barcumaan gorra taa'e. Qaala'insi jireenya samii tuqee gatiin daabboo tokko qarshii kuntaala tokko yoo ta'u kan kofluu fi ceenqee kan hin qabne ofiif jiruu qananii haadha warroota afur ijoollota fi ilma ijoollota 20 ol ashkaroota fi eegdota dhibboota lakkaaman masara isaa keessa qananiin gammachuu fi yaaddoo malee bashannanee kan jiraatu abbaa gochaa fi maqaa baay'ee pireezidantii Zimbabwee Roobert Mugaabeedha. Specialistii hooggansaa osoo hin taane kan arrabsoo kan ta'e Roobert Mugabe uummata Zimbabwee fi Afrikaaf ta'e addunyaaf tuuffii hamaa kan qabu Roobert Mugabe yoo ani hin bulchine yoo kan barcumaa irra ka'e Zimbabween akka dhakaa garbas keessa seenee lixe baddee hafti jedhee kan nama yaadu Roobert Mugabe haasaa qaaneessa yaada arrabsoo qeeqaan guutameen miidiyaalee garaagara irraa dhiyaatee godhuun kan qaanii fi saalfii tokkollee hin qabne Roobert Mugabe. Haasaa beekamaa waqtii tokko miidiyaa waliin godheen Barack Obamaan yoo gaa'ela wal fakkaata akka Zimbabwee keessa eeyyamamuu yoo barbaade dursa niitii kiyya haa ta'u jechuun uummata inni nan bulcha jedhu Zimbabwee qaaniin mataa qabsiisee morma cabsiisee jira. Akka addunyaatti haasaa Mugabe godhe sanaan yeroo dheeraaf itti koflamaa akka wallaalaa gowwaa ilaalamaa fakkeenyi itti kennamaa tureera. Kanan jedhu durirra amma yoonaa mootummoonni Afrikaa sadarkaan jiran gaggeessitoota yookaan baattota ajandaa mootummaa Awurooppaa Ameerikaa amma immoo Chaayinaa ta'a waadaa uummataaf galan maaliif dagatu kanan jedhu maaliif kan darbeerraa hin baratan har'a hojjechaa boruu isaanii hin bareechan kanan jedhu qaama uummataa kan ta'e dargaggootaa tuuffachuu hayyoota hidhuu yaada ukaamsuu yoom laata kan dhiisan kanan jedhu yoom laata beektoonni ta'ee biyyaaf quuqamtoonni filannoo dimokiraatawaa godhamee kan biyya bulchan har'aaf xumurree jirra nagaan nuuf tura.